Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti sababa hin beekamneen namoonni nagaa hidhamuu jiraattonni irra deddeebiin komatu. Dhimma kana ilaalchisuun miseensi adda bilisummaa Oromoo naannoo san jiran tokko himmeenniif yaada kannaniin namoota badiin isaanii tana jaamtee hin beekamneetu hidhamuu jira jedhan. Namoonni hidhamuu jiran namoota siyaasaa keessatti hirmaannaa qabanii fi uummata biratti fudhatama qaban akka ta'an miseensi ABO kun himanii jiran. Haga ammaatti mana murtiitti dhiyeessanii nama himata irratti kana waan qabani. Kanaaf sababa kanaaf jennee wanti kana keessa qabnu garuu wanti ifa mul'atu sochii siyaasaa godina kana keessatti mul'atuu fi namoota uummata biratti fudhatama qaban ta'uu isaanii argina. Kaanis immoo warra FB irratti waa barreessan baay'ee uummata biratti ijoollee gaggeeffamaniidha. Paartii siyaasaa keessa warri miseensa ta'an keessaa warri itti gaafatamtoonni aanaalee keessa jiranii itti gaafatamaa godinaa keessa jiran. Namoonni OMN fi yaada kannanii sidhamaa akka jiran miseensi dhaaba kanaa kun dubbatanii jiran. Hanga ammaatti baatee fi kamis irraa namoonni 19 hidhamuu himan. Baatee irraa nama lama jiru kamis irratti gara nama 17 ga'anii akka nama information qabutti haganaa itti hooti irra guddaa nabdeen biraarraa dhufu fudhatan caalii hangata sinii dubbatus qabanii hidhanii sababii caalii hangata sinii dubbachaa turellee qabanii hidhanii waan ta'eef walumaa galatti garuu kan nama 19 amma kanneen maqaa isaanii irraa qabu. Bulchaan godina addaa saba Oromoo Ahmad Hassan gama isaaniitiin bulchiinsi godinaa hojii seera kabachiisuu hojjechuu jira malee namoonni nagaa hidhe hin jiru jedhan. Namni badii malee hidhamee jiraate komiin uummataa sirrii akka ta'e himanii namoota yakka hojjetantu qabamu jira jedhan. Bulchiinsi godinaa nageenya uummataa akka hin boorofneef hojjechaa akka jiru dubbatan. Amma ammaatti seera hojii kabachiisuudha keessa hin galle sababa kanaan rakkoon keessoo keenya cimatee kanaan dura rakkoo alaatiin dhiibbaan ture sun amma sakkatti fufuu haalli mijataan uumamaa wanta jiru akka jiru wanta mirkaneessinis tokkoffaan warra abiniidha kanaan dura rakkoo uumuudhaaf socho'aatii turan namoota akkasiidha qabnee jirra. Lammaffaan warra shanee wajjiniin gurmaahanii kanneen socho'an isaan irra namoota muraasa. Sadaffaan namoota kanaan dura nama ajjeesan amma immoo maqaa qabsoo fudhatuudhaaf kanneen deemaa jiran isaan irra namni hin qabne ni jira. Sooshaal miidiyaadhaan akkuma ganaadha dubbiin gara intarneetti akka deemu namoota godhanis namoota muraasa qabnee jirra. Haala kanaan namoonni hin qabne kanaan alatti qabame qabneen jedhu wanti jiraate komiin isaadhaa sirriidha. Isa san dhiyeessuun hin danda'amaa jechuudha. Namoonni labsii muddamaa koronaaf ba'e cabsanis hidhamuu himanii jiran. Labsii yeroo muddamaa ittisa dhibee koronaa fayyadamuudhaan mootummaan namoota isa morman hidhaa jechuudhaan bakka garagaraatti komiin irra deddeebiin dhaga'ama.